kan biraa immoo waa'ee uncertainty ilaalla. Uncertainty in measurement jechuudha. In scientific work, we recognize two kind of number. Scientific measurement keessatti waa lama arganna jechuudha. Isaan sun maali? Exact number fi unexact number arganna jechuudha. Exact number fi inexact kan ta'e arganna jechuudha. Exact number jechuun maal jechuudha? Inexact number jechuun maal jechuudha? Jennee kan waliin haa ilaallu. Inexact jechuun value whose some uncertainty wayii kan qabu jechuudha. Value maal qaba? Shakkii wayii qabu jechuudha. Uncertainty jechuun shakkii jechuudha. Shakkii wayii qabu guutuu miti jechuudha. Exact number those have what? Identical value. Identical value kan qabu jechuudha. Maaltu exact number jechuun that result from counting number of objects jechuudha. For example, by definition the exactly 12 egg in what? Darzana tokko keessa doozii tokko keessa darzana tokko keessa maaltu jira? Killee 12 jira haa jennu jechuun killee 12 qaba. Darzaan yeroo kamiyyuu waa 12 qaba. Exact numberii qaba jechuudha. Kanaafuu exactly 100 gram in kilogram. Kiloogiraama tokko keessa giraama meeqa jira? Giraama 100 jira guutuu jechuudha. Number one is any converging factor between unit as in meter. Meetiriin tokko centimeetira 100. Of course, number of one is also exact number. Exact number jechuun wantoonni akkanaa kunniin exact number jechuudha. Exact number ni jira jechuudha. Measurement keessatti in measurement there is an exact number. In exact number ni jira jechuudha. So uncertainty always asirratti uncertainty always exist in measurement jechuudha. Kanaafuu shakkiin safara keessatti ni jira jechuudha. Yogguu safarru shakkiin ni jira jechuudha. There are many case of uncertainty. Wantoonni keezii ta'an yookiin sababa shakkii yookiin immoo sababa mamii wantoonni ta'an hedduu jira jechuudha. Isaan keessaa most important akka gadiititti uncertaintyidhaaf keeziin uncertainty beekamuun akka gadii kanatti ilaalla jechuudha. Keezii gurguddaa naannoo afuriitu jira jechuudha. One, person doing measurement. Namnummaan waa safaru sunu haalli inni ittiin safaru dogongora ta'uu danda'a jechuudha. Akkaataa wanti inni irra dhaabatee ittiin safaru sunu namnummaan sun haallumaan namni itti shallagu sanuu dogongora ta'uu danda'a. Lama, measuring device. Meeshaan ittiin safaru sunuu uncertainty qabaachuu danda'a jechuudha. Yookiin shakkii qabaachuu danda'a yookiin error qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu meeshaalee murteessaa jechuudha. Meeshaan ittiin safarrullee murteessaadha. The other one is what? Environmental where measurement is being made. Naannoon nu itti safarru sunillee haalli environmentiin inni keessa jiru sunillee murteessaa jechuudha. Iddoo ho'aa fi iddoo qorraatti wanti safarru yookiin immoo yoo goonu walqixa ta'uu dhabuu danda'a jechuudha bikkineetiin. Variability in item being measurement. Wantoonni safarrullee yookiin immoo wantoonni variability jechuun fakkeenyaaf wanti safarru tempereechara yoo ta'e yookiin immoo midhaan yoo ta'e zayita yoo ta'e variabilitiin sunillee itamiin sunillee murteessaa jechuudha. Innillee erarii fiduu danda'a jechuudha. Zayita xiqqoo shosii qulqullina qabu zayita qulqullina hin qabne yoo safarreetiin yogguu safarru maal ta'a garaagarummaa fiduu danda'u yookiin erar fiduu danda'a. Tempereechara naannoo tokkoo fi naannoo biraatitti yogguu safarru wantoonni akkanaa kunniin illee maal fiduu danda'a? Erar fiduu danda'a jechuudha. Okay. Making measurement usually involving comparing item you are measuring with unit or scale of unit. It is often impossible to obtain exact value of quantity measured unless all number are exact integer. Wanti hundi isaatu yoo exact integer hin ta'in yookiin immoo 1 2 3 4 yoo hin ta'in exact number argachuun keenya ni ulfaata jechuudha. 0.5 yookiin immoo 8.5 manaamina yoo ka jennu taate decimal point yoo ka jiraatu taate exact number argachuun keenya hin danda'amu jechuudha. Impossible. So wantoota lama jira measurement keessatti safara keessatti precision and accuracy waan jedhamu jira jechuudha. Precision jechuun walitti dhiyeenya wanta safaruu jechuudha. Walitti dhiyeenya. Accuracy jechuun sirrummaa jechuudha. Sirrummaa wanti kun sirriidha
closeness to what? True value jechuudha. Perceiving each other jechuun kun immoo closeness to each other walitti dhidhiyeenya jechuudha. Isaan kana akkamitti adda baasnaa kan jedhudha amma wanti ijoon asirratti. Perceiving and accuracy are terms which are used to express uncertainty in measurement jechuudha. Uncertainty measurement kan ittiin ibsinu keessaa maali? Wantoota lamaan beekamoo kana jechuudha. Perceiving and accuracy. Perceiving is a measurement how clearly individual measurement agree with one other or closeness of each other jechuudha. Agree with each other or closeness of each other walitti dhidhiyeenya isaanii jechaadha. Maaltu perceiving jechuun? Kanneen itti aanu immoo accuracy dha jechuudha. Accuracy jechuun maal jechuudha? Accuracy refer to how closely individual measurements agree with the correct or true value yookiin correct value sanitti hangam dhiyaatanii kan jedhudha jechuudha. How to close jechaadha. Isa kana jechuun immoo how to agree illee ittiin isin gaafachuu danda'a jechuudha. Okay, mee gabatee kana naan ilaaluun duratti wanta kana ilaalla jechuudha. Asirraa akkuma argaa jirtan A, B, C, D tu jira jechuudha. A, B, C, D tu jira. A, B, D, C kana sirriitti ilaalla jechuudha. Inniin A kun tuqaalee asirra jirtu kana na argaa jirtu. Ishee as jirtu, ishee as jirtu, ishee as jirtu, ishee as jirtu tana, taas 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 jirtu tana argaa jirtu. Walitti dhiyeenya qabanii. A irratti target A jechuudha. Represent low accuracy and low precision jechuudha. Walitti dhiyeenya illee hin qaban jarri kun ofiillee walitti dhiyaatanii akkasuma immoo true value itti illee dhiyaatan. True value keenya asii jechuudha. True value keenya achi seentarii sani inni kulasiidha. Kanaafuu warri sheelii irra jiru walitti illee dhiyaatanii true value itti illee dhiyaatan. B maddiin adeeme target B is represent low accuracy. True value itti dhiyaatan. True value irraa fagoodha jechuudha. Ala jiran. Garuu immoo high precision dha jechuudha. Walitti dhiyeenya hedduu qabu jechuudha. Jarri kun walitti dhiyoodha. Argitee tuqaadhaan kun walitti dhiyoodha. Garuu true value irraa fagoodha. Kanaafuu high precision qabu jechuudha. High precision low accuracy jennaan jechaadha. Kaniin biraa immoo isa C bira naa deemta. C'n immoo walitti dhiyeenya hin qaban. Jarri kun walitti dhiyeenya hedduu hin qaban. Garuu immoo true value itti ni dhiyaatu yookiin seentaritti ni dhiyaatu. Kanaafuu maal jennaan jechuudha? High accuracy and low precision jechuudha. True value itti ni dhiyaatu. Kanaafuu true value itti erga dhiyaatanii high accuracy jennaan. But low precision jennaan. Walitti dhiyeenya ofii isaaniitii partikiliin kunniin jechuudha. Atamoonni kunniin walitti dhiyeenya hin qaban jechuudha. Okay, target D bira naa deemtu. Target D bira ogguu deemnu maali? Walitti dhiyeenyas ni qaban, true value illee ni dhiyaatan jechuudha. Kun akkuma asirraa argaa jirtan walitti dhiyeenyas ni qabu. Walitti dhiyoodha. True value illee dhiyoodha. True value jechuun isii tana jechuudha. Walittis dhiyoo, true value dhiyoodha. Kanaafuu high accuracy and high precision jennaan jechuudha. Kana fakkaata waa'ee precision fi waa'ee accuracy yogguu ilaallu jechuudha. Mee gabatee as biraa kanatti deebineetiin haa ilaallu. Gabatee kana irratti yogguu ilaallu maal jettaa asirraa ni hojjetta jechuudha. Laaboraatoorii keessatti wanta dalagamu hojjetameetiin kan argamu jechuudha. Kanaafuu calculate average of mass of each set of data jedha. Data kana ni hojjetta. Data kana erga hojjettee booda which is most accurate. Kamtu sirriitti accuracy dha yookiin immoo kamtu sirriitti walitti dhiyeenya qaba. Activity 1.7 kana irratti sirriitti wanti kun ijoodha. Qorumsa irra dhufuu danda'a jechuudha. From the group following activity discussing the following question. After discussion you share your idea with the rest of the class jedha. Laboratory instructor has given sample of amino acid powder to for student ABCD ijoollee afuriidhaaf qoodee jechaadha. Each student is asked to wait a sample and record his or her results. Then the true or accepted value is 8.2 8.72 dha jechuudha. True value keenya yookiin
immoo exact nambariin keenya maali 80.72dha. Okay, riizaaltii isaan gadii kana irraa kaaneetini riizaaltii kana averejii isaanii dalageetii maal jedha tokkoffaa irratti calculate the average of averejii riizaaltii kana calculate go'eeti. Averejii kana erga calculate gootee maal go'e jedha which determine set the most accurate ka ta'e seetii most accurate ta'e adda baasii jedha. Okay, jalqaba irratti averejii isaa dalayna jechuudha. Averejii isaa hogguu dalaynu akkamiin dalayna? Haala kanaan haa dalaynu. Jalqaba irra jara kana sadii walitti edaana. ABCD tamaarii kan jalqabaa kana yoo walitti edaanu averejii isaa kompiitaraan calculate godheera waan ta'eef 8.72 dhufe jechuudha. Maaliin averejiin isaa yoo walitti edaanii sadii hirru jara kana walitti edaanii sadii yoo hirru 8.72 dhufa. Inni lammaffaa immoo 8.7 dhufe jechuudha. 70 dhufe. Inni sadaffaa immoo 8.49 dhufe. Inni afuraffaa immoo 8.56 dhufe. 8.56 dhufe. Okay. Averejii isaanii arganne. Which one of the following is what? Accuracy. Most accuracy ka ta'e isa 8 jechuudha. Sababni isaa true value kennallee 8.72 dha. Inni illee 8.72 dhufe kanaafuu accuracy dha jechuudha. Dha asirratti dha argannee jira. Which one of the following most precision jedha. Precisionii cimaa ka qabu hoo kamii jedha asirraa. Precisionii cimaa ka qabu asumarra laalteetiin ilaalta jechuudha. Garaagarummaa baay'ee kan hin qabne jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana bira deemuu dandeettaa. Isa bira deemuu dandeettaa. Precisionii cimaa qabu moo hin qabu? Lama wal caalaa lama wal caalaa jettee fudhattaa. Kunillee akkuma 50 48 gidduu meeqa jira? 2 jechuudha. Asirratti hoo kana lamaan gidduu 48 fi 51 gidduu meeqatu jira? Naannawa 3tu jira. Kanaafuu most accuracy illeen isuma kana jechuudha. Jijjiiramni guddaa kan hin qabne isa kana jechuudha. Inni kun most accuracy in the most what? Precision jennaan jechuudha. Akkasuma accuracy illeen isuma san ta'a jechuudha. Which one of the following is a list of what? Accuracy in the precision. Baay'ee precision isallee listii ka ta'e yookiin immoo walitti dhiyeenya kan hin qabnes yookiin immoo true value illee dhiyeenya kan qabne kam inni jedheetiniin nu gaafate jechuudha. Okay. Isa D kana bira yoo ka deemnu taate value nu arganne 8.56 dha jechuudha. Value calculate goone arganne. Yoo asumarraa laallu fageenya isaanii garaa jirtuumi 41 fi 72 gidduu hedduu adda fagoodha jechuudha. Kanaafuu maali? Listi precision qaba jechuudha. Kan biraa immoo true value keenyatti illee dhiyaatu. Baay'ee true value keenyarra illee fagoodha jechuudha. True value keenya 7.8.75 dha. Kun immoo 5.6 dha. Baay'ee adda fagoodha. Kanaafuu list precision inda list accuracy kan jennuun maali? D dha jechuudha. Most accuracy inda most precision dha jechuudha. Kanaafuu most accuracy ammallee dha jechuudha. Kunniin baay'ees walitti dhiyeennan qabanii baay'ees adda fageennan qaban jechuudha. Makakkalanyaa waan ta'aniif isa kana murteessuu ni dandeenya jechuudha. Okay. Haala kanaan hojjetamaa. Qorumsa irratti wanti akkanaa kun isinii dhufuu danda'a jechuudha. Sistemaatikaalii fayyadamtanii hojjetuu dandeettu jechuudha. Karaan biraa karaan ittiin beekuu dandeettan most accuracy fi most precision asumarra laaltee isuma kana murteessuudha jechuudha. Okay. Adda fageenyaan qabu. Okay. So isa kana hojjetuudha jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeessan jechuudha. Kanneen biraa kan wanti ilaallu asirraa possible set of result from measuring length of table wayii hojjetteetiin table isa irraa average isaa waan argattu isa amma ibse kana wanti darbu hin jiru jechuudha. Wanti barbaanne asirratti yoo kakaayamu ta'e isuma amma ibse kana jechuudha. Isa kana qabattaniitiin hin deemuu qabdan jechuudha. Okay, kanneen biraa kan ilaallu yoo jiraate waa'ee uncertainty yookiin immoo precision irratti wanti error jedhamu jira jechuudha. Precision of the result measuring certain value. Waa'ee certain value precision measuring keessatti usually result is quite as plus or minus dha yeroo kennu jira jechuudha. Value san
For example, accepted value universal constant ROE tu jira. Universal constant kun 80.13 jira jechuun mol or kelvin jira. Kana studentiin tokko yeroo safaru maal godhe 80.34 plus or minus 0.3 dha jechuudha. 0.3 kun maali? Uncertainty jechuudha. Uncertainty isaati jechuudha. Kanaafuu haala kanaan kaa'ama jechuudha. Waa'ee uncertainty haala kanaan kenna jechuudha. Kanaafuu accepted value plus or minus jenneetini inni tun uncertainty jechuudha. Percentage of uncertainty illee asirraa wantoota hedduu hojjetama jechuu isa kana hojjenna jechuudha. Precision and accuracy irratti ilaalaan they are linked to common type of error jira jechuudha. Waa'ee precision fi accuracy irratti common error jira jechuudha. Common error sun lama bebeekamoo random error and systematic error jennee as keessatti kan ilaallu. Karaa ibaa keessatti gara shaniitu jira. Zero error jira. Wantoota baay'eetu jira jechuudha. Environmental error jira. Garuu as keessatti waa'ee error measurement keessatti error occur in measurement keessa bebeekamoo maali? Hanga systematic fi random error jechuudha. Random error jechuun maal jechuudha? Make measurement less precision but not in particular direction. Measurement keessatti less precision dha but not particular direction jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf true value keenya akkuma dura jenne 8.72 dha yoo ta'e maali 8.7 maal jennaan 8.79 8.56 akkuma jedhaa turre sunni maali haalli kunniin direction hin qabu jechuudha. 7.9 kana gara gadiitti illee 8.17 ni jira, 8.5 ni jira, 8.79 ni jira jechuudha. Kan isa kana caalus kana jechuun immoo direction hin qabu particular direction jechuun isa kana jechuudha. Kan amma hojjenne kan reef hojjenne kun vaaliiwwan amma asitti hojjenne kun maal particular direction hin qabu jechuudha. Kan isa caalus ni jira, kan isaa gadis ni jira jechuudha. Kanaafuu inni kun maali? Random error jechaadha. Inni kana yoo waa'ee kanaa calculation kana isin gaafate under which category of error it represent yookiin immoo categorized isiniin jechuu danda'a jechuudha. Isa kana maal jettanii gaaf kana random error jettanii jechuudha. Particular direction hin qabu jechuudha. Particular direction hin qabu jechuun maal jechuudha jenneetini wanti beeku addaan baafachuu qabnu amma asirratti illee yoo particular direction ta'e maal jechuu akka ta'e illee adda baafachuu qabnu direction san yookiin ol yookiin gadi ta'uu qaba jechuudha. Yookiin ol yookiin gadi jechuun 8.7 lamaa miti 8.7 3 8.7 4 8.7 9 akkas jedhee gara olii deemuu qaba jechuudha. 8.7 ta'uu hin qabu jechuudha. Kana jechuun isa kana ta'uu hin qabu maali particular direction deemu jechuudha. Kana jechuun particular direction jechuun direction ol guddata taanaan ol guddatu gad xiqqaata taanaan gad xiqqaatu jechuudha. Kana jechuudha waa'ee particular direction jechuun. Amma haala kanaan adeemu kun systematic error jechuudha. Gara tokkotti ni guddata taanaan gara tokkotti guddatu ni xiqqaata taanaan xiqqaachuu jechuudha. Okay. Waa'ee isa kana hamma kana yoo dubbanne mee asirratti deebineetiin haa ilaallu. In other words, the actual value may either create or small value of regarder. Isa kenname sanii gadi yookiin ol 8.72 ol yookiin gadi ta'uu danda'a jechuudha. So random error rise what? Random erroring kun jechuudha maal ta'a? Arise most from inadequate or limitation in instrument ta'uu danda'a jechuudha. Waa'ee instrumentii kennarraa ta'uu danda'a jechuudha. Kan inni uumamuu danda'u meeshaa manuutiin safarruudhaa ta'uu danda'a. Another hand this may result precision someone can read meter or scale akkaataa namni tokko wantoota meetiratti read godhu yookiin safaru jechuudha. For example, consider measuring cylinder figarii gadii kana 1.3 irratti kan arginu kana jechuudha. We will probably take reading 70 but in doing so we say near 70 than it is 69.9 or 69
7.1 ta'uu danda'a jechuudha. Gadis yookiin olis ta'uu danda'a. In other word greater than 60.75 ta'uu danda'a. Haala kanaan ta'uu danda'a. Gadi yookiin ol kan jennu kun random error'idha jennaan. Fakkeenyaaf kunoo isa kana ilaaluu dandeettan jechuudha. In some case such as many thermometiriin tokko yoo safara tokko safare systematic error yookiin immoo erroriin isaanii jira jechuudha. Erroriin fakkeenyaaf 18.7, 18, 80, 28 point 228.4, 28.6 but near the odd final digit. Haala kanaan dabalaa deeme. Haalli ittiin dabalu kun maal jennaan because of reading what 80.2 means greater than 80.3 or less than or 80.3. Kanaafuu 80.2 kenna yoo maal ta'e yoo systematic yookiin immoo true value ta'e isaa gadi yookiin isaa ol ka ta'uu deemu kun maal ta'a? Systematic yoo random error jechuudha. Systematic error jechuun immoo maal jechuudha kan jennuun isa kana sirriitti xiyyeeffannoon na hordofaa. Produce value that either entirely jechuun guutumaan guututti higher or smaller than what actual value. Entirely guutumaan guututti higher gara oliitti guddata yookiin smaller than what actual value. It always affect the result in particular direction. Result particular direction affect godha jechuudha. Particular direction qofa deema gara yookiin ni guddata yookiin ni xiqqaata. Accuracy often experiment in what in the direction jechuudha. Direction deemu san yoo xiqqaata ta'e ni xiqqaata yoo guddata ta'e ni guddata jechuudha. Systematic error rise from flow or what defect jechuudha. Flow jechuun defect jechuudha. In what instrument or from error in manner that measuring was taken. Haala ittiin safarumsan yookiin immoo meeshaadha jechuudha. Fakkeenya miizaana ni hidhanii jedha yeroo tokko miizaana ni hidhaa midhaan warri safaru kun warri baaburaa miizaana ni hidhaa yookiin immoo madaala hangaa ni hidha jenna. Madaalli sun hangamiin hidhana yoo jenne 0.5 hidhuu danda'a jechuudha. Yeroo hundaa systematic error waan ta'eef waa'ee sistema waan ta'eef midhaan mana baaburaa geessitan kana jechuudha. Kiiloo 0.5 ol dabala jechuudha. Kiiloo tokko irratti 0.5 yoo dabalu maal kiiloo tokko yoo midhaan keessan kiiloo tokko yoo ta'e inni 1.5 kiiloo giraama isiniin jedha jechuudha. Kiiloon keessan yoo lama ta'e maal isiniin jedha? 2.5 isiniin jedha jechuudha. Ol guddisa jechuudha. 0.5 dhaan maal guddisa? Ol guddisaa deema jechuudha. Kana jechuun systematic error. Tokko immoo mana wannaa dhaqxan amma midhaan gurgurachuu heddan qamadii yookiin xeefii gurgurachuu heddan ijoolleen qotee bulaa ni beeku isa kana sirriitti. Inni sunillee miizaana hidha jechuudha. Miizaana hogguu hidhu yookiin maal godhaa akkam godha inni sun 0.6 gadi buusa jechuudha. Yoo kiiloo tokko fiddan inni isin kiiloo tokko yoo ka fiddan taate maal 0.6 gadi buuse inni maal isiniin jedha 0.4 dha isiniin jedha. Maaliin kee kiiloogiraama 0.4 dha midhaan ati mazzante. Ati kiiloo 100 yoo ka itti fiddu taate maal siin jedha inni 94 siin jedha jechuudha. Kiiloo 100 asitti ni geessitaa. Kiiloo 100 yoo geessitu 94 kiiloogiraama siin jedha inni kiiloo meeqa sirraa hidhateera kiiloo 6 sirraa hidhateera jechuudha. Akkatti gadi buusa jechuudha. Gara gadiitti hassaba jechuudha. Kiiloo irratti 0.6 yoo gadi buusa ta'e baay'ee gadi si harkaa buusa jechuudha. Okay, yaadni kiyya isin haa galu amma accuracy kun haganaan hidhama jechuu kiyyaa miti jechuu converginiin ani deemeen dogongora ta'uu danda'a. Yaadatu sirriidha malee yaadni ani isiniin jedhe kun sirrii ta'uu isaa hubadhaa jechuudha. Haala kanaan systematic erroriin gadi hir'isuu yookiin dabaluu danda'a jechuudha. Isa kana akkamitti sirreessinaadha amma? For example, when we taking initial reading of rate that place well above head, you may decide reading top of rather than bottom of minus. Minas wanta safaruun sanii gara gadii raazarii gara gubbaa irra ilaaluu qabna. Systematic error can lead to
consisting result jedha. Karaan ittiin sirreessuu dandeenyu asirratti hin kaayamne adjusting materiaalii meeshama san gara sirriitti sirreessuudha jechuudha. Random error jechuun immoo karaan ittiin inni sirreessuu dandeenyu repeating reading value jechuudha. Irra deddeebitanii shallaguu jechuudha. Repeat gochuu jechuudha.